Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee ooluusaa kan dubbatan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii. Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaataa adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf fi kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeesuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa Shirikkaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii ajjeesuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra. Kana jennaan egaa adda bahuudinaan bakka tokkotti isaarra shananii. Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee isaan qaban maal ture? Isaan kuni dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalle Magarsaa Barii, Ittaanaasaa Katuree, Jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damsee Tacaanee akkasumas immoo miseensa gumii sabaa Katuree Abboomaa Mitikuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa sana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u ka irratti dagaagaa dhufedha. Bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo egaa wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa 81 akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegaman hundatti kabajuu fi ergammoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoon hundi itti fudhatee guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun haala garaagaraatiin kabajamaa tureera jechuunis obbo Daawud ibsaniiru. Akka adda bilisummaa Oromootti kanaan dura bifa jaarmiyaadhaan ka jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa tikfatu. Guyyaa kana yaadannoo gootota gochaalee adda addaa walaloo jarnoota faarsuu akkasumas immoo seenaa isaanii wal yaadachiisuu fi akeeka isaan ittiin kufani. Kun immoo bakka osoo hin gahiin akka karaatti nafnee waadaa walii seenuudhaaf bifa jaarmiyaadhaan bifa adda addaatiin kabajamaa ture jaarmiyaadhaani. Gati immoo biyya keessatti yeroo adda addaatti dargaggoonni gartuudhaan fi jaarmiyaadhaan kabajatu turanii. Amma erga koovid dhufeetii kaan gartuudhaan bakka jirutti fageenya isaa eeggatee haala immoo walii galaa haala jiru kana ilaallataa kabajaa akkasumatti kabajamaa jira Oromiyaa fi alaatti immoo qophii adda addaa qopheeffamee haala jiru walii ibsuudhaanii fi waan gara fuulduraatiif qopheessuudhaan akkasitti kabajamaa jiru. Yeroo guyyaan goototaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo. Seenaa qabeessadha wakkatti isaan wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiinsaanis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatamaa akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seenaa qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo
adda kan baane bahus akkan dandeenye kan mirkaneessedha. Haa ta'uti sana dura Machaaftuu Lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa Arsii keessatti gaafa waldaa Machaaftuu Lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan Islaama Kiristaana waliin jedhee waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis firaafis mirkaneessedha jechuudha. Dargaggeessaa yoo fudhannee ilaalle immoo bifa adda addaatiin diddaa gabrummaa waggoota 10 ol biyya kana keessatti bifa seenaa qabeessaan Afrikaa keessa haala qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaatiin deemamaa ture keessatti bifa wal fakkaataan gartuudhaanis haa ta'u jaarmiyaadhaan mana barnootaa keessatti akkasumas immoo diddaa gabrummaa karaa irratti bahuudhaan taankii fi meeshaa guddaa sirna wayyaanee dura dhaabbachuudhaan fi waliin mirkaneessanii jiru jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harka ol qabatee deemaa ta'uu isaati. Dargaggeessii fi dhalooti ammaa immoo bifa eenyuunuu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeeffataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha. Goototni yeroo sana dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nun baasuu Oromummaa keenyaan wal faana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru.